ergaa kan hiriyoota keetiif yoo sharing goone viidiyoo kana hin dhageeffatin. Ilmaan Oromoo guutuu addunyaarra jirtan akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii. Yeroo ammaan tanaa dhukkubni koronaa vaayirasii guutuu addunyaa keessatti baay'ee yaaddeessaa jira. Yeroo namni du'ellee haala amma viidiyoo irratti argitan kanaan uummanni si tuffatee haada sitti hidhee haala kanaan si awwaalanii jechuudha qabrii keessatti. Ati maal godhuu qabda akka ilma Oromoo tokkotti? Wanni isiniif dhaamu yoo ka jiraatu ta'e haala itti dhukkuba koronaa vaayirasii kana irraa of eegdan yoo akkam xiqqaate isin fayyada waan jedhu isiniif himuuf deema. Wanni kun iyyuu karaa salphaa ta'een haala namni hin beekaminiin guutuu addunyaa keessa tamsa'aa jira dhukkubni koronaa vaayirasii. Maaliin namni dhukkuba koronaa vaayirasiin qabame yeroo ammaan tanaa maallaqa fuudhee maallaqatti hancufa tufaa jira. Bakkeewwan adda addaatti hancufa isaa tufee itti dibaa jira jechuudha. Bakka namni qabatu asiinsiirii yookiin liftii keessatti hancufa tufee bakka namni xalabatu irratti dibaa jira hancufa saasan. Ati yoo maal godhuu qabda? Maallaqa yeroo namni siif kanne fudhachuu dhiisu yookiin ammoo yoo ka fudhattu iyyuu ta'e jechuudha. Harka kan keessaa bunaan sirriitti dhiqachuu qabda. Yeroo liftii xalabatte harka kan keessaa munaan dhiqachuu qabda. Keessaafuu ijoolleen Oromoo biyya Arabaa keessa jirtan, biyya Faranjii keessa jirtan viidiyoo kana akka itti argitu kana yoo laalte garaa nama nyaataa jechuudha. Hin argita kunoo haada sitti hidhanii qabrii keessa si kaayan haadaan jechuudha. Namni si tuffiirra maaliif koronaa sirraa nutti darba jechuudhaaf. Kanaafuu ati wanti godhuu qabdu maallaqa yoo namni siif kennallee fudhattee harka kan keessa sirriitti qulqulleeffachuu qabda. Asansiirii yookiin liftii yeroo xalabatte harka kan keessa sirriitti qulqulleeffachuu qabda. Yeroo meetroo yookiin baabura adda addaa yeroo korte makiina adda addaa yeroo karte harka kan keessa sirriitti qulqulleeffachuu qabda. Harka immoo wayiin qabate san fuulas tahee funyaan kan keetii qaama kan keetiin of tuquu hin qabdu. Maaliif kun ergaawwan hatatta